najala qophii harka kee tokkicha kan quba tokkicha ol qabi islaamummaa inshallah seenna najala jetta tole ashhadu ashhadu waaw waaw galanni rabbii faa ta'u jaarsa wayin sisee qayroo dhaddoon ana sirra dullachaa wayi no dhugaa eebbifame baga jiraatte akkamati nageenyi siifaa ta'u baga jiraatte baga saa kana keesse dhiira namaa maatiin nagaa isinillee baga biyyi nagaa ollaan nagaa hojiin fooniif afuran nagaa qabdaami dhugaa tole sirraa gabaabsaa tole maqaan kee abrishuma Abrahaam Dajaneen jedhama. Abrahaam Dajanee Abrahaam agartee nama guddaa sana maqaa nama guddaa baadhatee deemta Dajanee ishee Abrahaam keenya islaamummaan fudhadheetteeti gara mana kanaa dhufte akkasii tole amantiin kan kee duraan waaqeffataadha moo pheenxeedha moo ortodoksii hangaarra ortodoksii tasgabbii qabdi ortodoksiin tun pheenxee tanaa shobbisa mala yeroo baay'ee yaani bareedaadha namni gara islaamummaa dhufuudhaaf Abrahaam koo si dirqee jira namni gara islaamummaa akka dhuftu si dirqee jira dirqama jedhaniiti namni yeroo baay'ee dubbata ofuma keetiin laphee keetiin fadha keeti jechuudha tole gaa islaam namni gara islaamaa yeroo dhufu waaqni tokko hin du'u yesuus kiristoos illeen ergamaa waaqayyooti inni nama Abrahaam illeen ergamaadha nabi Muhammad illeen ergamaadha gartee raajoonni ergamoonni hundi ergamaadha jedhee amana waaqni tokko namaa miti dubartii miti hin nyaatu hin dhugu jedhee amana kana sii galee jira mee maaltu sababa sii ta'ee akka gara islaamaa dhuftu si godhe ani garee islaamummaa irratti giseen dhufu dura yaanni koo waraana keessa osoo hin jiru tureeyyuudha waraanadha dura iyyuu amma erga boordii beetanani rukutamee tan ture tole osoo waraana keessa jiru ani ajjaabin ture hoogganaan kiyyan jira ayyee osoo isa ajjabee deemaa jirru baatiroolidhaan deemna maskiida fundura jirraayyuudha baatiroolidhaan darbaa jira waaqni roobaa jira guyyaa sana tole salootirra jira namni karaarra hafatanii salootii kan godhan ni beektu karaarra si sagada bishaan jira aywa paatirooliin gizee ceenu bishaan irraan dachaase tole yoo kana dafeen utaalee irraa bu'ee akkamitti nama waaqaaf bulu nama waaqaaf sagadu tokko bakiinaadhaan irratti naquu dandeessu jedhee dubbata tole naan isa dubbadhu bilbilaan rashadaa deemna abshiroo ajaa'ibaat tole wallamnee hidhamuu keessallee nan galee sababii sanii hidhamuu makiinaa nama amantaadhaaf waaqaaf sagadee maal jechaa jiru tokko irratti akkamitti bishaan naquu dandeessa jedhee dubbannaan wal dhabumsa akkasii keessa gallee akka torbee lamaan nan hidhamee ture. Ajiib hayyee achumaan hiriyoonni koo gaadanyoonni koo illee hin jiranii musliimnis hin jiranii isaan hun dubbanne si maaltu si dubbiseetu dhufa. Ajaa'ib. Kaka'umsi kan koo gara musliimummaa na fidee isadha. Hiriyoota illee musliimaa nan qaba ijoollee gaadanyaa ta'e. Ayyee. Jaalaluma fedhii kootiin. Bareedaadha maashaallah garee shaadaa tana gara tiktookii tana waa hordoftaa viidiyoon wayii gara feesbuuk hin dhufa waa'ee wangeela falmii wal adda addaa waa'ee yesuus irratti waa'ee waaqaa irratti waa'ee allaa irratti waa'ee muhammad irratti hin dhageessaa yeroo gara tiktookiitiin agartee laayifii yeroo namoonni baay'een waliin haasa'u. Baay'isawee laayifii irra nan gala. Laayifii irra sa'aatiin galu yoon qabaadhe sa'aatii daqiiqaa muraasadha. Jabarra waan ooluuf daqiiqaa hin qabu sa'aatiin itti galus hin qabu baay'isawee jechaadha baay'inaan. Alhamdulillah baga rabbi sii laaffise nama sammuu qabu alhamdulillah yaani ilma namaa waaqessu yara gara waaqa ilma namaa uume sanitti garas deemna gara shaadaa si qabsiisa qophiidha Abrahaam koo darajaa keessa si akaasu maatii ta'e keessa dura dursa islaamni ni jira hin jiru seenaa siitu islaama ta'uu deema ajiib maashaallah tole anata islaama ta'uuf deema malee Allahu akbar
يعني كان الرا وايدو يرو غري نمني نما مرياتا هذا في أبا في هريا وفي تينيس يقال نمني لب مو في تين أوف ما مرياتا قدن يارس نمني نمني مرياتا نجرا إسلام ما فرندته نمني تيمري دينجر اوكي ما شاء الله إنسان اللي أيه ربي عمري عليه صدق سنوالي nama mati fana jiraatu miti mati illee baay'ee gargar faca'umsa waan lola akkasiitiin warta waraanallee kanan danda'e waa'ee maatirraan kan ka'e. Ajib. Okay, Rabbi si alaafis waa hundaa'u. Rabbi siif laaffisa hunda isiitu. Okay, gara shaadaa deemna. Shaadaa si qabsiiseetiin achi booda akkasitti artee walii bifnee garee barumsaa keessatti illee galta. Na jala qophiidha harka kee tokkicha kana quba tokkicha ol qabi islaamummaa inshallah seenna. نجلا جتا تولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكو ملك أنا كان جبر مهنجرو محمدis garbicha isaatii fi ergama isaa kan xumuraa ta'uu naan amana naan amana Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira guyyaan firdii yookaan guyyaan xumuraas ni dhufa jeenaan amana ni dhufa jeenaan amana azaabni yookaan ibiddiis ni jira jeenaan amana ni jira jeenaan amana jannannis ni jira jeenaan amana yaa rabbi islaamummaa irra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa xumuraa na milkeessi Allahu akbar Abrahaam kiyyan kanuma islaamummaa kan seenan bagara islaamummaa dhufte kiristaana keessatti maasha Allah Allahu akbar galanni rabbi baatoo kiristaana keessa wangela Abrahaam jedhama quraana keessatti Ibrahim jedhama maqaan kee arrarra inshallah maquma sani iyuma qubuma durasan jijjiirta Ibrahim inshallah akka Abrahaam akka yookaan Ibrahimitti jiraattee gammaddee maatii ta'e wajjin waa hedduu si mudata Abrahaam ko bakka hojii waa hedduu si mudata social media irra waa hedduu si mudata maatii ta'eetirra hiriyoota keetirra biyyuma lafaa kanarratti waa hedduu si mudata maasha Allah anaa dhufu gartee jabaachu garee lama horattaarra gareen takka taasisi deeggartu gareen takka taasisi faalleessitu gareen takka si eebbisti gareen takka si garagalchiti walii galee kaan gartee yaani gareen islaamummaa keessaa si deeggartu baay'ee jira deebi'eetuma adeemsa keessa ammas suutaan gaafa gartee sirra duulanfaa dhufa amantii ani siif hin kennine Abrahaam ko amantii ilmi namaa hundi irratti dhalata jedha waaqayyoon ilma namaa kana uume dhiiraa fi dubartii godhee yeroo uumu amantiis isuma tokkicha waaqaysu isumaaf masakamu isumaaf ajajamu gartee waaqa cinaa qindii qabuu dhabuudhaan akka gartee ilmi namaa isa waaqaysuuf fadha waaqayyoo kana ilma namaarraa barbaada waaqni dhiiraa miti waaqni dubartii miti
waaqni gartee hin nyaatu anaafeetiitu nyaatatti foonitti gartee miira gartee foonii fi dheebuu qaba malee waaqayyoon waa hunda nuuf uume inni waa hunda gararraa jira itti naajamu ilmatti naajamu anaafeetii ilmatti haajamu malee atis anis bareedaan si duuba jiru kunis warri biyya lafaa keessa jiru hatta sayxaaninu uumama waaqayyooti malee gartee waan biraati miti gartee biqiltuunis wanni lafarra munyuuqa wanni bishaan keessa jira wanni la samiirra barari'a kan miilaan deemu kan miila lamaan deemu kan akka bofaa munyuuqu kun hundinuu uumama waaqayyooti yesuus mataan isaa ani gartee waan jedhu fadha koorraan dubbadhu fadha isa na ergeeti ani gartee waaqayyoon qabaa jedha gara waaqayyoo keessa Yohaannis 20:17 barate gara waaqayyoo keessaniif gara waaqayyoo keessanii gara abbaa koo fi abbaa keessanii naan ol bahaa jedha Yesuus yeroo kadhattan jedha ammas Yesuus Kiristoos barsiisee takkaa waaqaan qaba jedhee barsiiseen beeku harmeen isaa ilma isiiti beeyti waaqayyoon tokkichi abbaan Yesuus Kiristoos ilma namni waan gaarii abboomii waaqayyootiif ajajamu uumamni kun hundinuu akka ilma waaqayyooteetti wangeelii dubbata Yesuus Kiristoos dhiisi ergamaan waaqayyo gaafa Maariyaam dhufee ilmaan isii gammachiisu ilma isii kannu dubroon ilma hin deessi ilma maqaa isaas maqaa isiitii miti Yesuus jettee itti moggaafta jedheen waaqayyoon ergamaan waaqayyo Yoosefis ilmatti beeka Maariyaam ilma isii beeyti waaqayyoonis gartee namatti beeka uumama isaatiitti beeka waaqayyoon dhiira godhee akkuma anaafitti dhiira godhee haadhaa fi abbaa keenya rafoon uffannee baanetti waaqayyoon Yesuus Kiristoosis dhiira godhee dinqiidhaaf argame abbaa malee haadharraa argame Aadam abbaa malee haadha malee biyyeerraa nama fooniitti argame hawaan yookaan hawaa jennaa yookaan heewaan jedhan haati mana isaa kan Aadam gartee cinaacha isaarraa nama fooniirraa dhiirarraa dubroo ajaa'ibaa taatee argamte akkasuma waaqayyoon anaa fi atii fi hunda asirra jiru haadhaa fi abbaan keenya waan raawwatan hin beeytan qunnamtii saalaa godhanii bishaan sanirraa dhangalaa sanirraa dhiiraa fi dubartii godhee waaqayyoon nu argamsiise waaqayyoo tokkicha san malee nama waaqeessina Yesuus hin ganne irraati itti amanta yoo Yesuus itti amanne islaama ta'uu hin dandeessu yoo Abrahaam itti amanne islaama ta'uu hin dandeessu Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyoo ani kanin ergame jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 15:24 irratti warra akka hoolota mana Israa'eelii badan duwwaaf bichaadhaaf hin ergame jedha Yesuus Kiristoos abbaan koo inni isinitti na erge hundumarra caala jedha jedhana waligalle kanaaf waaqayyo tokko malee waaqni biraa hin waaqeffamu abboomii kurnan keessatti inni tokkoffaadha waaqayyo tokkicha qofa ana malee waaqayyoon biraa hin jiru jedhan waligalle atuu Abrahaamuu obboleessi keenya kan si duuba jiru kunu abbaa lama hin qabu harmees tokkuma qaba abbaas tokkuma qaba abbaa kan kee bira dheeyte abbaa si caaluun argadhe jetteen hin aara ni dallana si rukuta sin dhiisu waligalle waaqayyoos dhiisanii waaqa biraa waaqayyoolii biraa yoo waaqessan waaqayyoon hin aara hin dallana namarraa kaffala baga gara islaamummaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala si fide baga si kan ansiin kan oromoo rabbi si godhe filannoo keetii miti oromoo waaqayyoon si godhe Itoophiyaa kan oromiyaa keessa dhalachuun dhiira si godhuun filannoo haadhaa fi abbaa keetiiti miti filannoo waaqayyooti Yesuus Kiristoos filannoo isaatii miti dhiira godhee dubroo Maariyaam irraa argamsiisuun abbaa malee filannoo gartee filannoo waaqaati nama Yesuus Kiristoos caaluutu jira wangeela keessa Ibroota boqonnaa 7:1 yoo dubbiste Malkisaadiq kuni gartee Malkisaadiq jechuun gartee yaani gartee mootii salaam mootii hundumarra gararraa gartee ka Abrahaamitti karatti itti dhufee Abrahaam 10 irraa gartee takka gartee kanneef deebi akka jedhamu inni jalqabaas hin qabu xumuraas hin qabu inni haadhaa fi abbaas hin qabu hidda dhalootaas hin qabu silaa nama kanaatu waaqeffamaa wangeela keessatti nama Abrahaam jedhamu warri kiristaana deemaa dubbisaa Ibroota boqonnaa 7:3 kanaaf baga islaamummaa rabbi sii kanne baga dhufte nuti siin kannine islaamummaa gana si arrabsan dhiira dubartii barbaada dhufte siin jedhan birri barbaada dhufte siin jedhan abshiru namni yeroo gammadees lapheen namatti hin dhagaamti waaqayyoon osoo hin du'in biyya lafaa irratti osoo jirtu baga islaamummaa bareedtoon obboleessa koo sii kanne gartee sammuu kanatti fayyadamte annaman waaqeessu waaqa tokkicha qofaan waaqeessa waaqayyoon ibiddaa fi jannata qopheesse mootummaan biyya lafaatu mana hidhaa qopheesse namni seera abiyyi faalleesse seera mootummaa biyyaa cabse wada qilinxoo yookaan wada qaallitti deema namni seera waaqayyoo cabse abboomii waaqayyoo cabse raajoota duuka deebuu dide
warra gartee si'ool gara ibiddaa deema malee gara gannataa gara jannataa deemu hin jirtu gartee jara keenya waaqni namaa miti hin dhalatu Yesuus Kiristoos qaama saalaa qaba jarana dhagna guyyaa 8ffaa isaa irratti akka aadaa Israa'elootaatti guyyaa 8ffaa akka dhiirti kittaannaa dhagna godhattutti Yesuus irraa godhan waaqayyoon qaama saalaa hin qabu jarana kuni arrabsoodha waaqayyoon namaa miti ani namaa miti jedha waaqayyoon gartee wangeela gartee kakuu moofaa keessatti gartee Efesoon keessatti Isaayyaas keessatti waaqayyo gartee ani kanamaati miti ani namaa miti jedha nama hin waaqeessitu dhiira akka teenyaan waaqeessinu nabi Muhammadin waaqeessitu arraas nabi Muhammadin waaqeessinu waaqayyo nabi Muhammad waaqeessu waaqayyo Yesuus waaqeessu waaqayyo Abrahaam waaqeessu waaqayyo Isaaq waaqeessu san waaqeessina malee malaa'ikoota jinnii fi ilma namaa uumaman waaqeessinu uumaa waa hunda kan ta'e kan Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yeroo sanitti Yesuus Kiristoos gara gaaraatitti ol ba'ee halkan guutuu waaqayyo waaqeessaa bule jedha waaqayyo Yesuus waaqeessu malee kan biraa hin waaqeessina wadi galle waaqayyo Abrahaam waaqayyo raajota kana malee hin waaqeessinu obboleessa koo sirratti hin dheeressu baga dhufte hojii bareedduu rabbi si haa kennu barumsa bareedaa waan hundi fayyaa hojii tolti islaamummaan fayyaa hojii tolti gartee fuudhaaf heerumni fayyaa hojii tola maatii waliin jiraachuun fayyaa hojii tolti biyya gartee keessa jiraachuun sooshaal miidiyaa irra jiraachuun fayyaa hojii tolti waaqayyo fayyaan gogaa keetii fi keessa keetillee si haa kennu dhukkuba waan jedhamu rabbi sirraa fageessu waaqayyo duwwaatu nama fayyisa malee Yesuus nama fayyisu hin jiru Yesuus ofiifuu rukkutanii Yesuus ofiifuu ajjeesan jedhanii amanan Yesuus qaama ofirraa dhorkuu hin dandeenye Yahudoota ofirraa dhorkuu hin dandeenye waaqayyoon akkana waaqayyo akkami waaqayyo fuudhanii Yesuus Kiristoos Herodoos jalaa baqachuudhaaf gara Gibxii geessan qaama ajjeesu jalaa deemaniin akkamitti waaqessina jirana qaama haati isaa irraa kunuunsitee dhiitee qulqulleessitee nyaachistu harmoo hoosistu akkamitti waaqa jennee waaqessina Yesuus Kiristoos Eelii lamaa sabaktanii waaqayyo ko ma akkanatti na dhiifta xoofoo dhiphinaa kana akkana najjeefne irra na dabarse jedhee waaqayyotti boo waaqayyo san malee waaqessinu waligalle kanaaf waaqayyo san malee hin waaqessinu Yesuus mataan isaatu waaqayyotti haajama abbaan koo anarra caaloo abbaan koo hundarra guddaadha jedhe waaqayyo callaadhaaf kallacha kana lafa kaaya waaqayyoof sagadaa ture Yesuus Kiristoos yoo kadhattan yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu sooraa irraa fi boruu nuuf kenni cubbuu keenya irra nu dabri jedhaati waaqayyo isa waaqarra jiru kadhadhaa jedhe waaqni lafa jiru waaqni naman ta'u waaqni jaldeessa keessa jiru sayxaana keessa jiru waaqni yoomiyyuu waaqarra jira Yesuus Kiristoos kanaaf gara waaqaatitti ol fuudhatame alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u Abrahaam yookaan Ibrahim baga gara islaamummaa dhufte welcome an haa dhufuun sin jedha eebbifami waan si mudatu hunda keessa jabaadhu waa hedduu si mudata dhiira jedhan Oromoo yoo makmaktu kana sirraa xumura dhiira dahu yookaan ni beeytanii dhiira akka dubartii qofatti hin deenne hin dhalle malee waan hundi si mudatti beelaawun miidhamuun ajjeefamuun amantii irratti ajjeefamuun nama mudata akka nabiyyoota raajota hedduutu waan ni jedhee baga dhufte welcome sin jedha alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u mana kana follow godhi lakkoofsa kee kannii fi garee zuumii garee telegiraama mana barumsaa bakka jirtutti biyya jirtutti abbaa caalifaa jira warra si barsiisu jira anaa dhufu hunda keessanuu baga wal baranne baga kallattii kanaan wal argine guyyaa biraatis eega duunee du'a boodaatillee wal arguun rabbii yoo carraanuu kenne wal argina biyyuma lafaarrattuu akka wal arginu obsina ni hawwina jabaadhuun sin jedha beeltinii fi balaanii fi hamtuu sitti hin dhufini gartee konkolaataan ati oftus gommaan isaas mariin isaatis kallattii karaan irra deemtu hundi gartee ergamaan waaqayyo si dura biyya siyaatii sin jedha inshallah jabaadhuu Ibrahim keenya galatoomin sin jedha gara gartee nama biraatiin dabarsa sin jedhani sirra dheerese Munzir abbaa caalii waan jirtanii Anwaaris Abdii Faanis dubbadha inni nu network irratti sadafeensa dubbadha obboleessi keenya kan si duuba jiru kun Ibrahim dubbadhu habiibi eenyu maqaan isaa isaanoo wal fakkaattu Saiba kot. Oh masyaallah Saiba jabeeffadha yeroo gadi saayibni nama bu'uura nama godhe hiriyaa koodha godhanya godhe. Masyaallah eenyu maqaan keessan obboleessa koo Muhammad Amin jedhama Muhammad Amin akkana booti Muhammad jaba dhugaa isaa ati nama dhugaati jabeessi
eega akkas taate amaanaa nama kana waan beeytu ofii barsiisi yaa amiin waan dandeessu ofii barsiisi waan qabdu kanniifi kaan nurra barbaadi kan qabnu hin goonaaf kaanis nama nu olii dabarsina hanqa waaqayyoon baatutti barsiisuun akka itti sagadu qaama galgala kanarraa dhiqatee qaama qulqulleeffatee si wajjin haa sagadu. Abrahaam arruma lagartee mana barumsaa seentee barumsa gartee guyyaa boroo eebbakiyyan jettu waggaa 12 high school baratta walii gallee akkasuma gartee haadha manaa fuutee galgaluma san waliin ciiftee ganama daa'ima siin deettu no it's impossible hin jirtu wanni kana walii gallee akkasuma daa'imni dhalatee guyyuma san ka'ee miilaan deemee caccabsaa nyaata marqaa injera bidden hin nyaatu walii gallee tartiiba step by step like a baby step jedhan san atis gara islaamaa dhuftee miti waa barachuu keessatti dubbisuu keessa barreessuu keessa barachuu keessa waa hedduu si jabaata gaafa dhalattu uffata ofirraa qabdu kanaa hin qabnu namaatu nutti uffise walii gallee afaan oromoo warra walitti haasofnu kana hin beeynu gaafa dhalanne guyyaa keessa maatii fi hawaasa irraa baranne walii gallee kanaaf waan hundi everything is possible waanummaan hin danda'amne jirtu biyya lafaa kana lubbuu namaa kana qofa hin uumne malee ilmi namaa waa hunda hin raawwata tiktook yaa naafete irra waliin haasofnu akkana viidiyoo kanaa ilma namaatiitu warra chaayinaa tolche walii gallee jabaadhaa kanumaan si jedha guyyaan kanaa olii gartee gammachuun kanaa olii hin jirtu islaamummaa argachuu rabbi sii kennu biyya maatii tee dhiisee hiriyyaa kan kee baay'ee dhiisee saba kan kee hedduu dhiisee waaqayyoon yes sii kenne jabeeffadhu islaamummaa is gold jabeeffadhu gadi lakkisin birrii caalti jireenya kana boodaan biyya lafaa kanarra miidhamtee qabeenya dhabdee maatii dhabdee islaamummaa qabaattee fuula rabbii kan kee fuula gooftaa keetii waaqayyoo keetii yoo dhufte milkooyte qabeenya biyya lafaarra jiru kana hunda horattee waa hunda qabaattee islaamummaa yoo hin qabaanne guyyaa fuula waaqayyoo dhuftu bu'aa hin qabdu you are the greatest loser irra hongawa irra kasaara irra gartee nama qabaa hunda jalaa barbaadoytee si ta'a jechuudha. Kanaaf akkas hin ta'in jabaadhu qur'aanas baradhu wangeelallee barattee lallabu kaayyoo fi gartee kaayyoo fi hadafa jedhaniin san mission and vision yoo qabaatte waa hunda raawwachuu dandeessa. Yoo gaama qomaaf islaamummaa qabadheettee teesse no Ibrahim waan eenyu si duuba jiru kana Muhammad caalaa islaamummaa baradheettee barachuu qabda. Ana caalaa abbaa fedhe caalaa namaan competition godhuu qabda wal dorgommii beekumsa keessa qabeenya keessatti illee walii galee kanaaf jabaadhuun sin jedha bareedaa keenya alhamdulillah guyyaa gartee shaadaa irratti wal argine guyyaa gartee fuudhaaf heeruma keetitti illee atis Muhammadis obboleettii teenya warrattan waliin jirtan hundaa'u wal arguun mala hangasitti rabbii nu kadhadhaa jabaadhu rabbii keetiin waaqessi qindiisa cinaan godhini sin jedha Muhammad waan jettu yoo jiraatte jedhi meet wanti jedhu wallahi yani gammachuudha anaaf guyyaan kun guyyaa jalqabaati jedha asumaanuu mootu rabbi immoo anallee wallahi daran na qajeelchee jechuudha akka keessan kanatti nama agartanii nama kana olitti karaa amantaa keenyaa kanatti nama harkisu rabbi na haa taasisu jedhee na saaba inshallah anillee immoo waan danda'uun jechuudha wallahi waan qoma kiyya beekuun beeka baay'ee cinqamaanii ture inshallah arramu guyyaa irraa kan isin argachuu kiyyaa fi wallahi hedduu gammada la wallahi kanaaf inshallah waan danda'u jechuudha waanas beekumsaan illee ta'e qabeenyaan illee ta'e waan danda'uuni nan gargaara inshallah rabbiin wajjin isin wajjin jechuu barbaade bakka inshallah rabbiin keenya hin jira waa hunda isiniif laafisu barsiisi iddoo barumsaati isin dhagaa hin barata yoo akkam taate guyyaa deeqaa kudhan barachuu isin lachuutu atilleen innilleen waliin barachuu hin dhabina jiran fakkeenya namaa ta'a jiran biyyi lafaa kun hin dhumatti hinduuta guyyaa tokko arra guyyaa tokko guyyaatti boqotte jechuu dhufa takka guyyaa tokko ani boqote du'ee namni kun jedhu namni carruma hiree akkuma wal dura dhufetti osoo hin ta'in akka carraa hiree rabbiin namaa kanneen biyya lafaa kanarraa namni deema kanaaf baradhaa waan siin jedhu Ibrahim yoo boru gartee Muhammad arras cinaa jiru kun si arrabsuun mala maal siin jedha fakkeenyaaf gartee waaqayyoon kan raawwatu hin raawwatini fakkeenyaaf ati islaamummaa kaleessa dhufte siin jedha boonuti islaamummaa irra dhalanne siin jedha akka ofii sii kenne no isaa miti islaamummaa rabbii sii kenne islaamummaa irra dhalattee deebite qaamni biraallee kanuma siin jechuun mala gaafa ati jabaattee waan fokkottu dhiisaa waan akkana waan waaqni hin jaalanne waan waaqayyoon jibbu dhiisaa jetteen maal nu gorsita siin jedhan nuutu gara islaamummaa si fide si beeyna gaafate shaadaa fudhatte siin jedhan walii galee ka hamilee si cabsu gartee miira keessa si galchu hedduu dhufa
ilma namaa gurra kanaan dubbii sana keechiin baase tan waaqayyo fudhadhu laphee teeti sammuu ta'e keessa kaayyadhu aniin kun waasiin jechuun mala islaamummaa anaa jettee gartee keessa utaaluu fi gamas deebi'u osoo hin ta'in jabaadhu baradhu namaan hin madaan islaamummaa kitaaba qur'aana waan asirra jiru qur'aana malee anaa miti ani waa baay'ee dalaga cubbuu dalaga nama arrabsuu fa'aa yoo raawwadhe gartee rabbi raanatti ibsu kanaa miti kana kaa hordofa malee anaa miti ustaadaa mi kan hordoftu okkee ilma namaatii miti gartee dubbii waaqayyoo sani malee qur'aana malee inshaallahu taala jabaadhu kanumaan sitaa maatii teetitti tolooli harmee teetitti tolooli isii dhaggeeffadhu hanga islaamummaa dhiisiin hin jennetti yaa harmee tanto ani bari yesuusitti naan amana ergamaa waaqayyooti nama jaallatamaadha nama kabajamaadha nama cubbuun dalayne gartee isatti namana waaqayyo inni waaqessuun amana atoo waaqayyo inni amanu san inni waaqessuun ni amantaa jettee yoo baratte hin barsiifta yookaan yoo hin baranne peenteen kanumarra si dhuftee wangeela fudhadhu Iyesuus fayyisa Iyesuus yaadina Iyesuus fayyisa hin jettee siin deemti yoo hin baranne Iyesuus maal fayyisa waaqayyo duwwaatu keessa deebii 32 39 mee amma ilaala ana malee waaqayyo biraa hin jiru annaan fayyisa annaan ajjeesa annaan fayyisa annaan madeessa annaan jiraachisa jedha waaqayyo duwwaadha Iyesuus nama ajjeesu maal nama ajjeesa hin ajjeesu ofiifuu qaama biraa isa ajjeesa jedhanii amane akka islaamaatitti hin duune rabbi subhanahu wa ta'ala isa tiise kanuma inshallah ani xumuradhe no bira obboroodha nagaa rabbi subhanahu wa ta'ala isinitti haa ta'u jabaadhaa hin badina yoo kamtaan social media rakkoota eega islaamooti achumaan hin dhabamin akkanuma biyya lafaarraa boqotee hin badin ana Ibraahimii kootu dhaggeeffadhu iddoo gaarii yoo deddeebite guyyaarraa yoo wahuma dhaggeeffatte wahii oomishatte wahiin galta beekumsa ogummaa dabalatta yoo fagaateetuma namni irraa deeme waa hin dabalatu akkanuma biyya lafaarra wallaalaan jiraata rabbi si halaafisu galagadhaa irraa nyaadhaa maatii teessanis gargaara kanumaan isin jira Anwaar faanis ni jiranii Abdii faanis Munziris Muhammadii faaraan hundi keessanuu isa salaamadhaa isin jaa inshallah hangama kiyyan xumuradhe wassalaamu alaikum warahmatullah galatooma carraa wal argina yeroo rabbi wal argisiise وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا أستاذي جزاكم الله خيرا ربي لسنا بركة جيسو والفرد أقالتهم مع يوسني متجاوي سمى ترى أكسي أبو لسكين بقى ربي سفلته الحمد لله رب العالمين ربي قالني هاقو ربي نرقى سيادابو بلوني وربنا جرتني الليل بركات ربي نسنا بركة جيسو والفرد جزاكم الله خيرا أكسم الجبات كرا ربي رتنا مياما قرابنتي إسلامات رتنا مياما hundi keenya wanni nuuf uumamnellee kanumaa fi wanni rabbiin lafa kanarratti nu uumellee isa beeknee isa gabbaru waan beeknee ittiin isa gabbaru san ammoo namoota kan biraallee gara sanitti waamuudhaaf rabbiin nu uume kanaaf jabaadhaa hojii bareedaadha rabbiin isin haa tiksu namoonni kan biraallee aywa namoonni kan biraallee jabaadhaa anatti haasawaa jirtaa bilbila koo irratti cufuuf ka'e parsantii 3 qaba هيا هم ركون كبو إن شاء الله بإذن الله يروب رالله ديبيا بركة داول فادا سناتك سربين هم ركون كبو بشرا إن شاء الله غرغلا والإنجيل ربكا هيا إيش إن شاء الله تلا يسين يجنا ماشي بارك الله وجزاكم الله خيرا أما درانغا تشنيرا دريغا نجيسان جرو درا ما شاء الله سنت تاسل أبوك أنا جالس سنت تاسل ما شاء الله إرجع وان كنا ولد تروفني وان كنا يادا كنا ولد تجيره بدالا nyata rugina tu orang juru baka kesi kiya pada nagamadan juru haram mo kuno gammadera wallahi amma nyata aja jenne misalnya sudah kuno amma saat aku lafa turun abu guna gamma misalnya akati taya jira wallahi nyata juru ya ilahi baka nufaka ne murani ke ne gudam ne nyanu jenne taya jira wallahi amma kososina karti ne amma video hasifa nagarsiisina akkasumanya darab sini fasifesso kan duka namni nama baay'ee tas gubbaa jira gariin wana kan beela'ee jiru faa jira isin jalaa ilaalaa nagarsiisina ifaan cufee jira ifaan hin deebine galgala wal argina